argee takka shamaraa arsiitii waswaafame boo dhaggeeffadha viidiyoo kana. Jennaan egaa hiikaa jechuun ka beeknu afaan Oromootiin aboo si hiike takka lama sadi jechuudhaan hiikeera ani akka waan ajaa'ibaati. Isii kana duraan fuudhe, isii kana lammata fuudhe. Sababa isii duraan fuudheen girgirriin gabbiin uumameen isii lammaffaa kanallee hiikuu jira. Lammanuu walitti qabee shamaruma arsii waan jedhame hin barbaadu jedhee lammanuu hiikuu jira jechuudha. As keessatti ho'iin sinii maali? Ijoollee kanatti dhiyeenyaan hin beeku. Samiiraa bareedduu shan jawwee hin beeku. Samiiraa garuu durirraa hin beeka. Hin bareeddillee baay'ee takka bareeddi. Maaltu ta'e beetanii? Bultiin tokkoffaatii fi bultii lammaffaa wal bira qabee yoo bultiin lammaffaa kun isaa ta'uu dhabe namni bultii lammaffaa sana filata mirchaansa isa duraa sana filata. Fakkeenyaaf kan caaltuun fide jedhee kan hin caalle yoo fide irra akkata jechuudha. Intalti kun duraan naan taatu jedhee hiikee bareedduu sanyii jawwee fuudhee bareedduu sanyii jawwee gidee fidee manatti galfatu akka duraan tiktaak irratti argaa ture akka lafarratti duraan argaa jiru ta'uu dhabdee intaltiin dhuftee hindeessee jechuun garaatti godhattee ulfa. Yeroo garaatti godhattu dhalaan wanni waan jedhamu qabdi afaan argeetiin yaani maal jedhaniinsa. Deeyidaa waan jedhamu qabdi ni foffoolatti. Dhiirri yeroo dhalaan siyyacha akkas taate waan taateef jibbuun qabdu. Insan sinkoofti. Gidees insan sinkoofti sana keessa shamara jibbuun qabdu. Jaartii kan kee hanga isiin dhaltee gadameessisii bakka duraa isaatti deebi'utti jibbuun qabdu. Maaliif walitti gadhiifatti waan ta'eef. Kiyyaan yeroo isiin walitti gadhiifatu kana keessa dabbareeni isii duraanii kanaan walitti taasisuu jammare. Isin biyya Saawudii dhufnaan qaxxitaa bilbiluufi jammare jechuudha biyya Saawudiitti qaxxitaa. Sanaan booda bareedduun sanyii jawwee kun adeemsa jedhee wajjin deemaa jiran kana jana kanaa fi waan kana silkii qabra jira agartee jechuudha. Sanaan booda intaltis reakshinii isiin amalli isiin TikTok irratti agarsiiftu isa booji'uu isa harkatti galfachuu tana yaaddi. Dhibbaan dhibbatti intala bareedduu jedhanii kun yookaan Samiiraan gurbaa moo'ee jedhamu wanti deebi'u miti. Kaayyoon isii guddaan bultii jaraa diiguudha. Bultii jaraa diiguu irratti immoo itti milkaa'aa jirti. Gurbaan moo'ee jedhanii kun nama hin taane wayitinni nama shamara bakka takkatu shamara salachaa moo'iti. Amma isii kana bareedduu kana intala bareedduu kana fuudhee bareedduu sanyii jawwee sun hin taane Samiiraa kan jedhamtu kana kan Oromoo loof jettu kana fuudhee yeroo isiin dhalaaf dhiyaattu keessa jibbe hiike. Biyya galchee blog godhe akkasii hin deebinetti Dubaay akkasii hin deebine. Bareedduu sanyii jawwee yeroo isiin dhalaaf dhiyaattu kana jibbee isii duraanii sanatti deebi'uu jammare jechuudha. Akkasii miti. Dirqama dhalaan gizee isiin ulfa taate insa sokkoofti. Dirqama foffoolatti. Dirqama bifti isii irraa bu'aa jaallachuu qabdi. Siyyacha akkas taate. Duraan akkasii miti siyyacha akkas taate. Dhalaan bargara laafisa siitiin siyya dhaqiftiiti bantee. Ati garuu gizee dhalaan nyarphooftee garaadha qabaattee yookiin dhaltee caccabdee jettee jibbuun qabdu. Amala isaa keessatti gurbaan kun dhalaa gizee ulfa jechuun gizee dhalaan san sinkooftee gizee dhalaan maal taate maal jedhaniini deeyidaa itti dhufe cumaan jibba cumaan eega. Isii turaatis gaafa siin ulfaa hiike isii kanas gaafa ulfaa jibbuu jammare jechuudha kan biraa wajjin jedhu jammare. Kan biraa osoo hin taane kanuma duraan hiike kana jechuudha. Booda intalti bareedduu sanyii jawwee kun agartee bakka abbaan kun dhaqan naa geessu yoo fuudhee yoo deeffate adeeffatu masaanuu rakkoo hin qabdu garuu wanti rakkoo qabu ittiin haasa'u hin jaalladhu jedhaa janajjanuudha maalii jetteeti qiyaamaa booftee jechuudha. Torban kana guutuu ajandaa ta'ee jira jechuudha. Illee yoo taate obboleettii teennatan hireen isiidha jaarsaan adda baafte illee yoo taate waan isin asirratti gootu ni argaan. Dubartoonni teenna filis abbaa manaa keessan hanga inni isin harka jiru elmadhaa sukkuumadhaa wajji jira. Garaa nama yaata. Garaa nama yaata. Asirratti hin qabu. Siluma. Waan barbaadan godhaati irra gangaladhaa. Ijoollee arsiis ijoollee arsii. Ijoollee argees ijoollee argee. Sila akkasii bareedu wallahi namni aadaa walii amala ofii waa hunda wal qoratee wal bareeti hojiin hin jiraata. Waggaa lama keessatti shamara lama jijjiiruu lamman keessa nuuni ka jedheetti dhaadachuu intala garaa qabdu ammaati intala baatii 8 ulfa akkamitti kamti takka biyya kamitti namni ulfa xallaqa siin xallaqa jedhee lafa dhiitaa hin danda'amu okkii kuni qophii nuti qabannee har'aaf dhiyaanne kanuma kullee Yesuufis dhiirri keenya duraanuu dhattee kan arsii fuutee arsii miti argee miti dhiirallee miti korma jeddaali maal jetti harmallaa nadhoo jettee ragatamaa jiranii dhugaa dubbachuudhaaf
muhee gurbaan jedhaniin kun hin dhaadata akka waan isa malee dhiirri hin jirre akka waan isa malee namni biraa waan qabaanne wayitti dhaadata bakka arsii keessaa lafur fuudha jedhaan lama hiiku deema agartee tokkitti duraan fuudhe sana iyyuu kabajaaraan hin jiraanne arsii keessaa lafur fuudhee lafa dhiita maal akki kun